Ashamaa harka fuunee daawwattoota YouTube isaanii hundi keessan akkam jirtan fayyaa keessanii warri maatii kiyyan ta'an subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Hoduu haarawaa qabadheetti dhufeetiin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo duula adeemsa gara Finfinnee jedhu eegaluunsaa ajajnee waboo waliigalaa obbo Marroo Dirribaa ibseetti jira. Kanarraayis waan dubbannu qabna. Magaalaa Baatiin guutummaan guutuutti beellefiin jalatti kan isiin kuftee jirtu jechuudha. Akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaa haala yeroo muddamaa komaandii poostii labsuu isaas gamanuma kanaan kufaatii mootummaa kanaa sadarkaa kamirraa akka ga'ee jiru walumaan kan dubbannu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Ibsee qeerroo Oromiyaa baastees qeerroo Oromoo waliigalaa baastees ni jira. Labsii mootummaan Itoophiyaa labsee wal qabatee duula waraanaa labsee wal qabatee qeerroon Oromoo labsii inni labsees ni jira. Isas waliin kan laallu ta'a. Amma gara oduu keenya kan jalqabaatti darbine jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo duula adeemsa gara Finfinneetti jedhu eegaluusaa ajajnee waboo waliigalaa obbo Marroo Dirribaa ibseetti jira. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo duula adeemsa gara Finfinnee jedhu eegaluunsaa ajajaa waboo waliigalaa Marroo Dirribaa ibseetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa marsaa jalqabaa maqaa gootota gameeyyiitiin moggaasee adeemsisee ture. Xumuruun bobbaa marsaa lammaffaa duula imala gara Finfinnee jedhuun sochii waraanaa bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa ibseetti jira. Egaa uummanni Oromoo yookaan waraanni waboo Oromoo gara Finfinneetti akka imalaa jiruu fi garri caalaan harki caalaan akka imales kan ibsudha. Duula kana keessatti ibsa kana keessatti kan isaan ibsan jechuudha. Duula waraanaa marsaa jalqabaa maqaa qabsaa'ota gameeyyii Elemoo Qilxuu, Nadhii Gammadaa, Laggasaa Wagii fi Hasan Ammeetiin moggaasee lola guddaa kan adeemsisaa ture waraanni bilisummaa Oromoo xumuruun boqonnaa biraa jalqabuu ibseetti jira. Egaa boqonnaa kan jalqabaa erga xumuranii booda amma gara duula gara adeemsa magaalaa Finfinneetti kan jedhudha. Kun xumura qabsooti jechuudha. Duula maqaa qabsaa'ota gameeyyii kanaan duuleen kibba lixaa fi giddu galeessa Oromiyaatti aanotaa fi gandoota hedduu bilisa baasuun faajjii walabummaa Oromoo dhaabuu isaa ibsee ture. Duula kana keessatti loltoonni seenaa qabsoo Oromoo keessatti leenjii waraana bilisummaa Oromoo kibba giddu galeessaa fi lixaatti eebbifamaa turanii jiru. Dargaggeessi warraaqsaa ijibaachisaa taasiseen riiformiin siyaasa diinagdee Itoophiyaa keessatti fide butamuu jijjiiramicha hordofuun mooraa hidhannoo qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuun isaa dubbatamee ture. Dargaggoo fi dargaggeettiin qabsoo karaa nagayaatiin addawaa'ii buqqisuun har'a sirna bilxiginnaa qabsoo hidhannootiin buqqisuuf waldhaansoo taasisaa jira. Waldhaansoo kana fixee baasuun duula marsaa jalqabaa goolabuun duula marsaa lammaffaa duula imala gara Finfinnee jedhuun sochii waraanaa adeemsisaatti jira. Ajajaan olaanaa waraanaa bilisummaa Oromoo maqaa masoo Jaal Marroo Dirribaatiin waamamu gabroonfataa buqqisuuf kallattii hundaan Finfinnee marsaa jirra. Duulli adeemsisaa jirrus duula Finfinnee to'achuuti jedha. Sochii waraanaa marsaa lammaffaa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo hidda gabroonfataa buqqisuu fi handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kan sirni gita bittootaa keessatti oomishamu qabaachuu akka ta'e qondaalli olaanaan waboo turtii raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa wajjin taasiseen kan ibsedha. Ibsa kana keessatti uummanni Oromoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru cinaatti duula imala gara Finfinnee kana milkeessuu fi gabrummaa hiddaan buqqisee gatuun dammaqiinsi siyaasaa fi hawaasummaan yeroo kamuu caalaa akka barbaachisuu fi balbala Finfinnee shananii daandii seensisan kutuun waboo waliin Finfinneetti marsuun akka qabu dhaameetti jira jechuudha. Uummanni Oromoo cinaa waboo marsaa karra shanan sanaan akka wabootti Finfinneetti marfamuu dabarseetti jira jechuudha. Daandii magaalaa Finfinnee seensisuu cufamuu qaba kan jedhe ajajaan olaanaan